yeroo kana keessa rakkinni guddaan jiru maal akka ta'e aan isinitti nama fakkeessuu dadhabaa jirra woroota. Fakkeessuu kana nama fakkeessuu kanatu bakka qaba beektaa. Viidiyoon ana bira jira jedhee viidiyoo si uummata guutuudhaaf teelegiraamii fi tiiktookii irratti gadhiise har'a moodee beesiidhaan dhiifama gaafata. Masin jala dhiifama sin godhe jihadil bibbadee dhiifama si gaafadhu firraa okee. Wanta kana kootu namni ittiin kaaneen gaafatu ture. Akkamitti luka lamaan jidduu dubartii baatee dubartii salphisuuf deemte. Moo maaltu nu dhibe hedduu kana keessatti maal qabna sargii gurguddaa qabna woroota sargii kana irratti wanti mul'ataa jiru waan nama dhibu qofa. Maal rakkatteeti qoy ammasi giddiidhaan itti heerumaa jirti moo nama yeellaatee moo rakkinni si bira jiru maal. Homaa waan isin qalchi tokko hin jiru. Jarri dhiirotaa moo mooyaa akka kanaatti yoo laalle akkam fuune ishii. ከእግሮቹ መሃል ያለው አካሉን ከሐራም አቅቦ የተወጣ ሐቁ ጀነት ተያዡ ነኝ አሉ ረሱላላህ አዳምጠኝ ወንድሜ እንዳቶ ጀነት ተያዡ ነኝ አሉ ረሱላላህ አዳምጠኝ ወንድሜ እንዳቶን ቀውላላ akkasitti yoo mooyaa si cheekiin goone dhiirri lama mana keessaa maal godha sun ilmoon dhiiraatu waxii ta'e ikkoo si gargaaraan biddeena dandeenyu hojjetu kun dhugaadhuma jiru بدينا نوجد الموندير عم بيتامري نوجد لغاني كباية ما قدم عندك امسي كربراتين موديرة عاتين كاملة هم فونو جراجر وجولين دربا أمك أنا ثالث نيجي يمايك من وانت بيجي جوا يمايك موجود داتا جوا سيتوش أما عاتينا كاتاتك أما مكوفا نما يبرسي سومبر بعد أوروتا isin keessa jira namni caatii qaamu beeku. Namni caatii qaamu beeku isin keessa jiraadha amma gaaffiin guddaan jiru. Dhiira taatee namni caatii hin qaamne yoo taate isin gaditti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم درت جرامنتي برا جرامنتي وسدوا جرامنتي كريستيانو جرامنتي بروتيس أكم درت نجاكي سا أندينو نجا جرتو سبونتو تا جالاتامتو تا تربين كنا كم تري ما جرى مسلم وتا مرا مدان نيجيرا متي هاتو مرينا بوني كيرت على جزيرة مدان كيسا مالت فيدا مو جرى تمر تنا موني هاريني فيدا مو جرينا نمانا كيسا تومو غرادو واتنا موني نياتن باينا نجو تمري كان راتيمو وانين تاني كاني غرو متاتي فيدني جرو جرامير إذا سلا gara biraatiin immoo waa'ee dhiiraaf dubaraa keessaa tuun bahin dura akkas jedhaa jirti mucaantu. Dhiirti qalloon guyyaa sadii bichaa isin hafe warroottan dhiira qaqalloo ta'e hundi keessanuu dirree waraanatti akka dholooytanii jechuudha. Dirree waraanaa gizeen isin hin jiru waan qawwee qabdanii dhukaasuu deemtan isinitti hin fakkaatin akkasii dogongortee jirtee akkasii yaaddee gabra bishaaniiti dhiirti qaqalloon bishaan waraabdi jechuudha. Dhiirti qaqalloon bishaan waraabdi. Dirree waraanaa keessatti bishaan waan takka ummataaf jechuudha geessuu fi waan akkasiisan hojiin ta'issan faayidaa biraa hin qabdanii jechuudha yoo gabra bishaanii isin goone malee faayidaan keessan takka illee hin jiru saniifuu kun hojii keessan isinirraa fakkaataa hin didinaadha ni fudhattanii gabra bishaanii akka taatan ammas ifin dagatina okay dhageessanii dhiirti qaqalloon jechuudha. Dhiirri koo qallaa keessa biyyiitii guddaa ta'e furdaa ta'e hin tuffatamu yaajoo maal taatanii qoy dhiiraa dhiiruma kana rakkasitee waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha. Echuma maqaa dhiira jedhu koo bira qabaate illee dhiira bakka dhiirri yeroo kamiinuu taanaan maaliin hojjabinaan eegu akka inni durbachaadha hundi keenya iyyuu beekuu qabna. Qoy ammas gaaffii tokkoon si gaafadha sana qofanaa deebista. Akkaataan itti furdachuu danda'u keessaa waa sadii yookaan waa afur naayim nootiin qabadhaan immoo tokko maaliin furdachuu hin danda'amu. Dafaa daraa rabbichaan furdachuu qaba bishaan deddeebisuu koorra tokko. Eshi maalan godha tokko dinnicha nyaadhu dinnicha. Oromiyaan ikkoo nama miiliyoona tokko tuqaa afurtu dabala waggaatti namni nyaatu. Lamaffaanoo lamaffaa dafiga irbaata al tokko agabu budii. فايدة إيرك الله مهلال.
فايدة دي ركلا قرتني أنك الله تشونكو فايدة كسيسيف كوا قرتني بك قالينا سكن جبني ورد جرد إيروتا قالينا سكن جبني أرب لي ينكي يكوب أكيمي كيسني تنجراتا أعوذ بالله مجانكو نام أمتي أجد إبل إنجراتا مو جارتي تي أجد إبل إنجرات مالتا تربيتي بري متا سنياتين سيا دكانوفتين سيا هاتيو هادي أتاقوتا كان دايم مي أتاقوت أوف قلبتي قدتي بيلو قدتي برا دابتا مجادايم مالادي mana keessa argattee walii ari'uuf moo akkam gootame mee akkam goota kun si ilma mucaa maal taate birriin sammuu si cufe yadamaat ara ijoolleen dhiiraa rabbiin sodaadha addunyaa faanaan fiigina kanatti akkasumatti ko namni gisee kana keessatti wal filatee wal fuuchuu adisu jireenya namaa keessa buunee bultii namaa kan jeeqaa jiru ijoolleen tokko baay'ee jira qoy jaalalaan yoo wal fuudhani qoy maa inni rakkinni jiru inni waggaa 70 ta'e isii waggaa 20 yoo taate maa inni rakkoon jiru isii waggaa 70 taate innis immoo waggaa 30 yoo ta'e maa inni rakkoon jiru rakkoon qabu bakka hedduu jara jaalalli guddaan jira naan jaraaf dhiisuudha bakka jireenya waa'ee jaramu keessattuu immoo ijoolleen dhiiraa gaggabaaboon giduu keessa zawii nama gabaabaa gammachiisuun salphaadha adeeroo jaartii tantee gabaabduu san gammachiisuu barbaadda eeyyeen taanaan harara qabiiti wakii baasii sanboota dubartii sirra gabaabduu garsiisiin okay bakka akka kanaatti waan jidduu keenya lamaanii rakkina furu malee waan እንዳለን ታናሰውን ከጃመት ይወሩታ ጋራ ብራቲን ሞ አብዛኛው የሴት ቲክቶከሮች ቆሞ ቀር ናቸው ትዳር የላቸው የሚያገባቸው የለም ለትዳር የሚጠይቃቸው የለም ብዙ ጊዜ እዛው ቲክቶካቸውን እየሰሩ ያረጃሉ ለምንድነው ማያገቡት ለምንድነው ወንዶችስ ለጋብቻ የማይጠይቃቸው ለምንድነው ቆሞስ የሚቀሩት ijoolleen durbaa gara miidiyaa kanarratti baatu keessattuu mootuun heerumin dura akka barbaade utaaluu barbaadan jirtu ijoolleen tokko asumarra jireenya keenya keessatti saksasii guddaa yookaan immoo galma ga'uu guddaa kan nu jennu maatii arganne ilmoo keenya sana seeraan guddifachuun galma isa guddaadha warra keessanii wajjin abbaa manaa keetii wajjin laayifii dabarsu jireenya keenya keessaa isa guddaa fi isa bakka guddaa qabudha wanti kun immoo yoo hin jiraanne rakkinni guddaa gati jiraachuu danda'u jenna ijoolleen tiktok irratti akka barbaadan qullaa keessanuu taala akkas taatan please Ramadan ni geejjira uruta isa waggaa kanaan akkalanaatti yaadataa jira Amal godhama kakizeen baay'ee fiigaa jira haa ta'u malee yeroo kana keessatti immoo rakkinni guddaan jiru maayini uummanni sammuun isaa gara ni deemaa jiru hin beeknu taamirri tortore hin gatama jennaan ashaganii gara uummataatti fidaniinaan mootummaan immoo wanta kana bira ga'ee qabee jira itu mootummaan hin qabne illee namni gara duwwaa uuli beela'aa uuli rabbi isaatiin waliin arga jedhee soomaa uuli gizeen ni galgala dhufe tamara kana gaariidha jedhee itti faxaa'u gizee wanta sanaan dhukkuba guddaa rabu ማቱስ ተደጋ ጥቃቂ መልእክት ነው ይሄንን ቪዲዮ በቻላችሁት አቅም በደንብ ሼርና ኮፒ ሊንክ ሪፖስት በማድረግ ለብዙዎች እንዲዳረስ አድርጉ በአዲስ አበባ ከተማ ከ25000 ኪሎ ግራም በላይ የሚመዝን የበሰበሰ ቴምር በመጪው ረመዳን ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ለጾመኛው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለሽያጭ ሊቀርብ እየተዘጋጀ ያለ ቴምር በህግ ቁጥጥር ስር ውሎ እንዲወገድ ተደርጓል ትልቁ ጥያቄ ግን የህግ አካላት ያልደረሱባቸው በርካታ የበሰበሱ ቴምሮች ለመጪው ረመዳን በዝግጅት ላይ ያሉ ቴምሮች ይኖራሉ አሁንም የጸጥታ አካላት የጀመሩትን ፍተሻ አጠናክረው በመቀጠል ሙስሊሙ ማህበረሰብን ከሚጎዳ አይደለም የበሰበሰና የነቀዘ ቴምር እኮ ህይወትን ሊያሳጣ ይችላል ምንም ጥያቄ የለውምና ይህንን ስራቸውን አጠናክረው መቀጠል አለባቸው ለቤት ለመስጂድ ለሱቅ ስትገዙ ቴምር ፈተሻችሁ አጣርታችሁ በጥንቃቄ እንድትገዙ ማለት ነው ነጋዴዎች ደግሞ አላህን ልትፈሩ ይገባል አላህን ልትፈሩ ይገባል ነገ አማም አላህ ተቆማላችሁ የዛሬዋን ትርፍ የዛሬዋን ገንዘብ የዛሬዋን የትርፍ መደራረብ ብቻ አይታችሁ ያውም በሙስሊም ያውም ደግሞ አንጀቱ በረሃብ ታስሮ ጾመኛ ሆኖ ባንተ በሰበሰ ቴምር ይሁን ነገር ቢሆን አላህ ፊት ምንድነው መልስ ጥንቃቄ አድርጉ ሁላችንም እንጠንቀቅ ጉርባንቶ እኮ ሞለፈ ከነረቲ ኦሮሞ ከንጀረንቱ ህንጅሩ ጀዴ አሪዳኑ መተከኛ አራብሱ ጀልቀበ ይችር ምንድነው ኦሮሞ የት ነው ኦሮሞ የለም ኦሮሞ የለም ኦሮሞ ወሎ ብቻ ነው የኦሮሞ ወሎ ብቻ ነው አንድ ኦሮሞ አለ ወሎ አለ ሁሉ ኦሮሞ ላይ ነው የኢትዮጵያ አለ ወሎ አማራ ትግራይ አለ ኢትዮጵያ የለም ይሄ ነው
namoonni tokko gowwummaan jara garanii deemaa jiru hin beeknu ofitti deebi'anii of arrabsuun ofitti deebi'anii akka namni si tuffatu gochuun kun waan doofummaarraa ka'uudha bor wanta kanatti waan nama qaanessu keessattuu immoo gizee aaran amantaa ofii arrabsu gizee aaran deebi'anii saba ofii arrabsu gizee aaran deebi'anii maatii ofii arrabsu gizee aaran deebi'anii waan akkasii hojjechuun kun namoonni tiiktookii kanarraa sammuun qaban hamma jedhamutti nama geessisa gartiin immoo sheekni namni isaan jaallatu dhungachuudha jennaan akkaataa isaan ofirraa darbatanii namoota harii aarsee alhamdulillah janna shukri وفن قرانا معجزة مقيم بإخوان زمنا دنيا آخرة يا ربي سمله هكان قبر مغران أيجروا خبر كسيني كان موتو فرا دربتا سوراني هاتو مريون تكوني مدركي سان سيران التفسير سورة جلني تمالي نموت جبني أكنتاني بكم مصور بعد سر أجر براتي نمو مش عن كينيا بروتستانتين تو كواري نجار وفرقا سلوكوبا فين مكان داندي يسوع هللويا كلن مسافاتو مكان داندي يسوع إبس مكان يسوع فاي هللويا كلن مسافاتو أمين هو كيو أمين ijoollee waan biraarratti guddachuu sirra waan akka kanaarratti guddachuu si baay'ee barbaachisaa jiran gara biraatiin mooruuta wal kabajni keenya gara kamiin akka inni deemaa jiru dhugaa rabbicha waan baay'ee nama hinaafisudha የሶላት ሰዓት እየደረሰብሽ ነው መሰለኝ ልላችሁ ነበር እኮ አቋረጣችሁኝና የሰላት ሰዓት ስለደረሰ ነው ይሉጣላችሁ ተጫውቶ ከሰን ጋር እንድገናኝ ፈቃድ ጠይቁልኝ አለ እሺ ባይ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን እሺ መልካም ቀን ይሁንልሽ እኔ እሺ መልካም ቀን አላህ ደግሞ ጸሎትሽን ይስማልሽ አሚን አሚን ለኛም መልካም ቀን ኢንሻአላህ ጊዜን ሰላታ ጌራ ዴሚ ሰላታ ኪ ሰላት ጀረኒ ቲማቱራን ያይካናት ወርከ በጁን ከኝ ባይ ብራቻ ዋይ ሐጻሉ ሞ ጊዜ ሐሳን ኪስ አሉ ሁንዴሳ ኡልማንኬ ኩልፋቼ ከአናፌና ኦልቴ Rakina gadado kanafana rigite ano humna kabu wata ko singodu du eba du sile ansile hiram fadu dande suku ya barafakatu narragasif baha kanapake henjirto Rabana fisi ume undaki totolche isakifi bifake walqita bareche ኦሮታ አይሾ ስፒድ ኢትዮጵያ ከሰደ ፈሁጂ ጉዳይ ከነ ጀተ ለገኘ ኢትዮጵያ ከሳሞ ጊዜ በው ከሰት አቹማን ግብጽ እንደሜ ግብጽ ኢራክ ጋራ ናይጄሪያ ወር ጋራ ከና ጋራ ሞሮኮ ደሜ ሞሮኮ ራኬ ሴኔጋል እንደሜ ሴኔጋል ናንኪ ጋራ ቡርኪና ፋሶ ዋና ከሲ ደሜ ቱር ሰናም ቦደገሩ ስትሪሚው ፊ አፍሪካ ከሳፍቴ ቢጅር እቱኒም በይንዱራሞ ጋፊ ጉዳይ ተቆጡ ጋፈተሜ ጋፊን ሱንስ ማይኒ አፍሪካ ከሳ ብየ ከሚን ጃለቴ ቱር ተጀደሜ ጋፈተሜ ሰነ ከሰት ሞኒ ቢጩ ሲኒ ሶራ ሞታ አፍሪካ ከና ወልጫልጀ ሶን በርባኔ አንገሩ ቤካ ብየና ፈረጫልቱ ቤካ ገሩሞ ሀሰውን በርባዱ ጀሌ ቱር ሀሰው ማለት ነው ኢንስታግራም ኦፍ ይረቲ ዋንስ እንደ ቡኬሳ ሀሴቶ እንዴ ጋይስ ይሄን ፖስት ማይት አይሾ ስፒድ የአፍሪካ ቱር ከጨረሰ በኋላ የለቀቀውን ኢንስታግራም ፖስት ገብታችሁ ካፕሽኑን አንብቡትማ የሆነ ነገር ክሊክ አድርጎልኝ አይ ቲንክ አይሾ ስፒድ የሆነ ድብቅ መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጓል ወይም ደግሞ ሰብሊሚናል በሆነ መንገድ ነው መልስ የመለሰው ማለት ነው ምን ተጠይቀው ነበር መሰላችሁ ከአፍሪካ ውስጥ የትኛው አገር ነው ያንተ ፌቨራይት ወይም ምርጡ የትኛው አገር ነው ሲባል መመለስ አልፈለገም እኔ ምርጥ ምለው የለም ነገር ግን ሁሉም የራሳቸው ድምቀት የራሳቸው ፍሌቨር ወይም ጣዕም አላቸው ነገር ግን ቶፕ ምላቸው ነው ዋና ዋና ሀገሮች አሉ ይላል ግን መናገር አልፈለገም ያው ባይዝድ ዳለመሆኑ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ስናይ እንግዲህ ቴንክ ዩ አፍሪካ ብሎ ኢትዮጵያ አለች ኬንያ አለች ከዛ ሞሮኮ ከዛ ሴኔጋል ከአፍሪካ ደግሞ ዘ ቤስት ቱር የማን ነው የኬንያና የኢትዮጵያ ስለዚህ ኢትዮጵያ መጀመሪያ ላይ ጋይስ ወዶናል ድጋሚ ይመጣል ድጋሚ ይመጣል እኛን ነው ለዛ ጥያቄ ማን ነው ያንተ የተመቸ ስትሪም ለሚለው በቃ ይሄው ኢትዮጵያ መልሶልናል እኮ ጋይስ ከዚህ በላይ መልሳለን አከሲ እንደ ቢሲጅ ኢትዮጵያ ተኮፋራት ካይጀራ ዘዳኔ ኢትዮጵያ ተኮፋራት ከነኒ ካይፍ መሙጫ ከና አርጌት ይጀ አመሎታ ወረድ ኢራከ ሳከና ጃዩ ማልኒ ቤታን በሬዱቲያ አና ከንስ ጃል ኡኒ ቤታምቲ
arraafin harkaan qabaanne malee boru harkaaniin qabaadha. Tanaa jettee na dhistee deemta. Addunyaan dhumtuudha. Namticha guddaa kan akkamii qarshiin na qayyartee na dhistee deemta. Bareedduuti yaa. Nuti illee barbaru wajjin nu dabarti bareedduuti jan deemin kaa. Akkanatti. Maali wanni adanatti tabaattabdu birraa ja'iin. Nama kophaa hatu takkaa hin dabaliniif. Nama takkaa isaa kophaa hatu hin dabalin akkamii wajjin nu dabarti. Ani intee daggaffiin si godha. Indee masalaala na gubbaa dhaabbattee si dabarti. Adda fakka. No, kophaa dabaruu fi qabdi kophaa si galee isteeppii takka si dura deemuu qaba ilmi namaa. Nama si gadi waliin no. እንደዚህ ሙድማ ተው እንዴ አብረን ወጅኑ ደበርቲ ምናምን አረቢ خاف እንጃ የኔ ፍቅር ወጅኑ ደበርቲ እሺ አብረን ነው ኖ በሬዱት ይላል ነማ አማ ሰከም ዛነ በተሪ አኒ ይዞ ጃላል ተስራት አገቡ ነምኒ ወጅኑ መቡላ ፈቃታ ከውፈተ ነምኒ በር ወጅኑ መቡላ ቤይቷት أزوي راتا نياتي نمني أكمي فوقات كوفتي وجيم بودا مي نعملو من مخينيا كنا لا لامي كرام قونا مدافتا جالت كانت يا سجل أنجزين بيليفا جاللامتي لا أكد إجانا ما أقول لها هرول تنا يتلبون خنافو مجمرا بكبول جدو وان ناتشتو كباتشو أنا ستي من بريدو تيجي جايلة تيسا فرقة سدديمتي قراء أقبو Oro tami mina mni tokko wal fuudhee kana gabu bule nama tokko na hima. Inkwaan wal fuudhee miti jireenya ofii keessatti rabbiin nama ofii agabuun bulchu. Rabbiin nama tokko agabu bulcheen oolchu. Nyaachisa bakka garan nyaachisuun beekamu. Haa ta'u malee mucaadhaan maayuun agabu bulee hojjetti. Akkamitti agabu bultaa haadha koo? Maayinni maal jechuudhaaf maalummaa kana barsiisuudhaaf yaada koyi. Muujulli kana arishin giriitaan bisuudhaaf. Bara biraatiin immoo kanaan dura viidiyoon CBA ana bira jira kan jedhaa ture. Gurbaan tokko ka viidiyoo haadha faaxee baasee ture. Haa ta'u malee amma immoo dhiifama gaafataa jira. Dhiifama siin jedhee dhiifama siin godhee jihaatiin bibbadee dhiifama siin gaafadhu birraa okee. Qoqqoon jimbifattee dhiifama na gaafattuuf hin jirtu maal irraa hir'istaa siin jedhama. Soori jettee qabattee akka jirtu sanii daabboo jettee gabbaatee daabboo dhabdee shaayii godduu dhugdee soori jettee soori jechuu baattee. Kana walii galannaa reebi. Maaltu na aarsa? Ka'een sattarte haatee salphistee. Eegan aariin maaliif jaaldayyuu fi buqqee herregee jettee nu raggatta. No jechuun ati bara tokkoffaa namni yoo tole ilma ganda ofiitii tola. Ani gaafa tolu ganda kiyyaa tola. Gaafa tolu nama kiyyaa tola. Gaafa nama kiyyaa tole bahee ollaa tola. Bahee itti aanaa jechuudha. Ati tokkoffaa ilma ganda keetiitiyyuu tolaan jirtu ilmaan ganda keetiitiyyuu silaa obboleessa keetiyyuu ka dhalaa ta'ee ka dhiiraa ta'ee diqqaa guddaa isaanii akkuma gabbaaftanii saaxiltanii jirtan akkuma gabbaaftee arrabsitee jirta haadha baatee sattaruu baattee gadi na baastee gadi na baasuu baattee who cares maaltu narraa hir'ata bibii kiiloon kiyya hir'atu hin jiru. Duubati maaliif du'eetiin jira nagaatti Oromootiya baay'ee maalum jette. Jechuun kakka kan keetii kana arguun fedhu kaan nama barroonni baay'ee jedhee fi waan biraa osoo hin taane waan nyaadhu waan dhugu dhabee osoo hin taane namoota akka kan keetii kana arguun feene sanumaaf. Ashee tole walii galle. Hayyee amma gamma geema taphannaa qixaaxii qixaaxuu fi qixaaxii qixaanne amma sitti hima. La. Sorry geemii taphachuun barbaadamu akkanumaan taa'eeti haasa'uu barbaade geemii taphadhee geesse jedha. Namni puushina godhu hin jiru qaatarra ture. Akka leenca sii darban abdiin qaba. Akka leenca nan darban abdiin qaba garuu amma wannoodha. Ishis qaatarra taa'e. Mucaan kuni kan namoonni ergitti ka'anii ergii waa'ee isaa haasa'uu jalqabaniin booda waan kana kan godhe. Akkamitti luka lamaan jidduu dubartii baatee dubartii salphisuuf deemu. Na yaadi. Haadhatii dibare
obboleettii bari boruu fuutee ilma argattaa bari. Ilmi ati argattu sun dubartii ta'uu mala bari. Gaafa san gaafa qullaa isiin as baasan maal jetta? Abbaan waluma facaasee hammata. Dhugaa rabbii isin jedha. Dubartiin burcuqoodha. Sisiidha. Sheeklaa. Dhiira taateetiin sanu. Ila viidiyoon haadha faaxee as bahe kuloo laala gaafa kaa mucayyoo hangaatu san illee akkanuma as baaftan. Billa aleeka nama keessa akkamitti dhaabbattan? Ammaaf isin fakkaate malee fiilma summaan qilee haaseenu harkaan sii deebi'a boonu. Dhugaa rabbi amantaa qabdan warrummaan keessan akkam isin guddisa ilmi ebalu kuloo viidiyoo dubartii dhalaa qullaa as baasa jedhanii gizee haasaanni akkami guddattan bilginnaadha uumaa inni. Maal qaba osoo naannoo an jiru jiraatti? Nyaata farti si balleessa ofillee bada. Faatustoota fi kan ijaasan beekta si balleessee ofillee bada. Nama kabajaan qabne an uummata nama akkamirraa isin wajjin Oromoo ta'anii waamamaa jirra ajaawwan kosi. Keessa jira viidiyoo keenya gara dhumaarra geenye jira. Sagantaa haaraaf kan sagantaa wanti ani ansuudhaati eenyuuni.